Maqaan koo Fatiyaa Awwal Shubaart jedhama. Kan dhufee Jarmanirraa magaalaa Minikidha. Simannaan baay'ee waan hawwataadha. Baay'ee nama gammachiisa. Miira keessa nama galcha. Waan adda addaa uffata adda addaan faayamanii nyaata adda addaatiin uummanni nyaata dhugaa bashannanaa waggaa dheeraa namni wal agarree wal argee wal hammatee waliin gammachuun isaa baay'ee nama gammachiisa. Jijjiirama guddaa argaa fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee alaabaa keenyaan faayamee bakka hunda shanoo fi shanooyyeen bakka hunda wallisaa sirbaa wagguu deeman magaalaa ofii keessatti duri gaafa namni irreecha deemu uffata iyyuu dho'isatee deema. Har'a garuu namni hundi aadaan faayamee magaalaa keessa wagguu deddeemamu kooriidariin adda adda kan itti ijaarame magaalaan Finfinnee duwwaa'ee fakkaattee jirti dhugaa waan yaadnee fi wanni argine baay'ee wal adda. Duraan dursoo hedduu galateeffachuu barbaada mootummaa naannoo Oromiyaa dhugaa dubbachuuf simannaa guddaa nuuf godhamee jira qophii adda addaa qophaa'eeti bakka addaatti affeeramnee akka foorumii har'aa fakkeenyaaf kaammoo Skylightfis foorumii jira ture Expoollee dhugaa baay'ee nama gammachiisa even hoteela iyyuu bakka mijaataa nuuf qopheessaniiti bakka gaarii akka gaariitti simatamnee jirra so hedduu galateeffachuu barbaada. Dhugaa dubbachuu fi amma ka waggaa jahaffaa kabajamaa jira. Waggaa waggaan bareedaa guddachaa dimension isaa jijjiiramaa dhufaa jira. Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti waan akkasii kun arguun isaa baay'ee waan nama boonsuudha. Oromiyaa as Finfinnee qofa osoo hin tahin addunyaa hundarraa bakka adda addaatti dur caalaallee kabajamaa jira. So addunyaatti illee garsiisuuf dirqamallee nurra jira. UNESCO irratti illee reejistara already ta'ee jira. Kanaaf waan hedduu nama gammachiisu dhugaa. Wanni ani jedhu koottaa biyya keessanii biyya abbaa keessanii beekumsa keessaniin qabeenya keessaniin muuxannoo keessan qabadhaati koottaa irreeffachuu qofa osoo hin ta'in irreecha qofaa miti. Irreechi ikoonomii fi dinagdeedhaaf waan bareedaadha. Uummata neetwoorkii uumaa rabbiillee galateeffannaa uummata faamiliilee wal agarraa uummata keenya wajjin gammannee akka dabarsinu ammallee carraa adda addaallee uumamee jira waan ta'eef karaa investimentii fakkeenyaaf kanaaf koottaati biyya keessan daawwadhaa gammadaa jedhaan. Oromiyaan opportunity hedduu qabdi. Hojii adda addaa banaadha amma karaa qotee bulummaas tahee manufacturing yookaan immoo paarkii guguddaa adda addaatu uumamee jira. Already infrastructurein already hojjetamee jira biyyis nagayaadha. Ani wanni ani irratti hojjechuu barbaadu already hojjechuu eegalee jira. Hayyama biyya Jarmanii qaba asillee baafachaa jira. Buna irratti xiyyeeffadhee hojjechaa jira. Bunni Oromiyaa addunyaarra beekamaa mi'aayin isaa godina hundarraa biqila. Baalee, Jimmaa, Wallaggaa, Gujii bakka hunda Booranas ni biqila. Kanaaf sani waan hawwisiisu maatiin kiyyaas duraan warra buna qotee bulaa turani. Kanaaf jecha bunarraa xiyyeeffadhee hojjechaa jira. Dhaamsan qabaa dhaamsi diiyaasporaa fi kootta biyya keessanitti bakka jirtanitti ammoo biyya keessan beeksifadhaa hundi keessan uf akka ambaasadaratti uf laala biyya keessan aadaa keessan garsiifadhaa akka namni asitti investi godhu kakkaasaa bakka jirtanitti illee ijaaramaati dinagdeedhaan ijaaramaa qabsoo dinagdee eegalaa nuti eegallee jirra sammuu keessanillee bilisoomsaa jechuun barbaada bilisummaan sammuurraa eegalaa waan ta'eef sammuu keessan eega bilisoomee ammoo bilisummaa as dhuftan ammoo akka itti bohaartaniin jedha dhuftanii. Hayyee galatoomne.